Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii qaqqaalii ilmaan Oromoo jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha arrar ammallee barnoota harawaan walitti deebineeti jirra. Barnoota guyyaa har'a kana keessatti illee fuula bilbila keenyaa kana jechuudha. Akkuma asirratti argitan banarii bilbila kiyyaarraa kana jechuudha. Osoo kanan taanetti bifa lamaan akkataatti jijjiiratu dandeettan kan uumamaan jiru irraa karaa ittiin jijjiirata dandeettaniin isinitti argisiisaa jechuudha. Karaa lamaanii gariin aappii gabbuufattanii illee aappii keessaan jijjiirattu jechaadha. Garii ammoo akkanumatti kan uumamaan bilbilli lafa nuu kaa'ee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti kan bilbilaa isinitti argisiisa. Ergasii kan aappiidha isinitti argisiisaa jechuudha. Namoonni mana amantaa fa'aa akkasuma ammoo suuraa feetan jechuudha. Kan jaalallee keessaniitis ta'e kan keessanillee ta'e kan nama haalaan jaalattanii ta'e kan haadhaa kan abbaa keessanii ta'e akkasuma suuraa barbaadan fuuldura kanarra kaayachuudhaan yeroo hunda yeroo bilbila bantan akka asirratti isiniif bahu haala ittiin godhattan isinitti argisiisa. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaa viidiyoo kana laayikii gochuun haa eegallu isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsaa na waliin turtii gaarii. Haala kanaan suuraa kana asirra galchuuf bakka lamaa jechuudha. Kanaaf ammoo karaa tokko isinitti argisiisa. Karaan tokkoffaan isinitti argisiisu kan uumamumaan bilbilarra jiru jechaadha. Bilbilli garuu wal adda. Gariin seetingii keessan sirraawa. Kan koo amma seetingii keessaa miti namoonni akka kiyyaa Galaxy kana qabdan jechuudha. Fuuluma bilbilaa kana irraa kanumarra akkanuma qaqqabdanii ergasii haala kanaan isinii fida jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isinii fide as dhufuudhaan akkanatti as keessa seenuudhaan banarii feetan as keessaa filattanii jechuudha. Kinoo kan isinitti tole as keessaa filattanii akkatti haala kanaan ka barbaadan filattanii jechuudha. Sunillee isinitti toluu baannaan galarii keessan keessa asumaan seentanii jechuudha. Asumaan galarii keessa seenuudhaan suuraa barbaadan filattanii jechuudha. Haala kanaan kinoo amma suuraa kana irra kaa'uu heda yoo ta'e asirratti dha'uudhaan galarii keessaa fidee jechuudha. Haala kanaan irratti jijjiiradhee jira jechuudha. Kinoo amma akkuma argitan kana haala kanaan irratti jijjiiradhee jira jechuudha. Karaa lammataa jechuudha. Karaa lammaffaa seetingii bilbila keessanirraa seentu jechaadha. Seetingii bilbila keessanirraa seentu fakkeenyaa seetingiin isa kana jechuudha. Seetingiin kana seetingima bilbila keessanirraa seentu jechaadha. Karaa lammaffaa ammas kan uumamaa san argatuudhaaf ergasii maal gootanii ergasii haala kanaan irratti barreeffattu jechaadha. Kinoo haala kanaan irratti barreessitu jechaadha. Inni nu asitti isiniif baasa ergasii irratti dho'itanii sana booda asitti isiniif fidaa jechuudha. Kana irratti dho'itanii sana booda ammas akkuma karee fuusanitti asii walitti isiniif qabaa jechuudha. Kinoo haala kanaan as keessatti walitti isinii qabaa jechuudha. Karaa kana lamaaniin argatu dandeettu kan uumamaa jechuudha. Erga kan uumamaa karaa kanaan argattanii kan ammoo aappiidha. Ani fakkeenya aappii Ustaaz Kamal kana fayyadama yeroo hedduu jechuudha. Amma kan reefu sana aappii Ustaaz Kamal heeboo kana keessaanii irra kaayadha jechuudha. Aappii kanallee buufattanii irra kaa'uu dandeettu. Aappii Ustaaz Kamal heeboo kunoo haala kanaan jira. Aappii kana gabbuufattanii irra kaa'uu ni dandeettu jechaadha. Erga haala kanaan gabbuufattanii kinoo asirra dhuftan. Erga asirra dhuftanii feetan qur'aana, feetan masgiida, homa feetan kinoo haala kanaan nama salaatullee akkasuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma as keessa deemuudhaan obboleeyyan kiyya suuraa barbaadan Makkas ta'ee Madiinaa biyyoota annaa barbaadan jechuudha. Baanarii barbaadan kinoo minaaraa masgiida
akkasumallee minaarota garaagaraa as keessa argachuu dandeettu. Qur'aanallee nama rabbiin kadhatu akkasuma nama salaatu haaluma kanaan keessa deemtanii jechuudha. Nama qur'aana qara'u akkasumallee keessa deemuudhaan nama sujuuda bu'u haala kanaan as keessa argachuu dandeettu jechaadha. Ani amma kanneen keessa kanarratti deeffachuu yoon barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf masgiida kanarratti haa deeffadhu jechuudha. Makka kanarratti irratti gadhooytanii yeroo irratti gadhooytan haala kanaan isinii baasa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif baase as guddiftanii illee akkatti kaa'uu ni dandeettanii akkuma bilbilatti isinii galutti isintu beekaa jechaadha. Irra kaayattanii sana booddee asirratti dhooytanii jechuudha. Erga achirratti dhooytanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kenno halas sana booda asirratti home screen ka jedhu kanarratti dhooytanii kuno haala kanaan itti jijjiirattanii jechuudha. Kenno haala kanaan itti jijjiirattanii jechuudha. Wallahi waan baay'ee akka namatti toluudha. Karaa kana lamaaniin baanarii bilbila keessanii kan fuula kanarraa itti jijjiirachuu dandeettu jechaadha. Allahu akbar, subhanallah. haala kanaan itti jijjiirattanii itti fayyadamtuu isiniin jedha. Dhugaa baay'ee bareeda bilbilli yoo akkanatti yeroodhaan suurawwan itti jijjiiranii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaqqaalii isinillee haala kanaan jijjiiradhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Irra deebiidhaan chaanaala Seeruu Tuubii kanaaf haga ammaatitti maatii hin taane garuu viidiyoo kana daawwataa jirta taanaan maatii ta'ii isin jedha. Akkasuma yoo YouTube suuraan viidiyoon kun kan sitti tolu ta'e share gochuudhaan hiriyoota kan kee biraan naaf ga'isin jedha. Telegiraamis ta'ee WhatsAppii Imos ta'ee Facebookii gara qabdu hundaanuu share godhi akka chaanaalii kana jajjabeessaniif jechuudha. Kana isin jedha. Galatoomii horaa bulaa deebana nagayaan tura. Bye bye ummata qaqqaalii. Haga viidiyoo biraatti wal deebinu.